Oduun akka malee nama gammachiisuu fi oduun immoo akka malee nama rifaasisu lamaanuu gama keessan dhiyeessinaa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejjimarraa akkasiniif darbu warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha nagaa sin irraanfannee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota AGM. Egaan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha egaan odeeffannoo mata duree irratti isiniif ibse sana kan baay'ee nama gammachiisuu fi kan baay'ee nama rifaasisus gama keessan dhiyeessa. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa an tolchaadha. Odeeffannoo keenyaa baay'ee nama gammachiisuun eegalla. Amma yeroo ammaa hanga odeeffannoo kana qindeeffannetti lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa jiran kan lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e gama biyyaa deebi'uun dubbii himaan dhimma alaa ministeera Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii beeksisan. Daqiiqawwan muraasa yeroo oduu kana qindeeffannoo irraa fudhannee warri biyya Suudi Arabiyaatti hidhamaa ture ijoolleen keenya obboleeyyan keenya akkasuma haawwonni keenya warri qaama malee biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraataa turan warri qabamanii waggaa tokkoof mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa turan amma kinootii yeroo ammaa kana biyya galaatii jiru. Halkan edaa namooti hedduun akka gara biyyaa galan isiniif gabaasuun koo ni yaadatama. Har'a guyyaa irratti illee hanga yeroo oduu kana qindeeffannee daqiiqawwan muraasa duratti namooti hedduun gara biyyaa deebi'aniiti jiru. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkuma jarri kun biyyatti deebi'an warri kunis akka dhufan abdii guutuu qabna. Tasumallee hin shakkinu ummati Oromoo mootu dhiibbaa godhaa jiru jabaatee itti fufuu qaba. Aktivistoonni, ustaazonni, warreen miidiyaa tumsa ijoollee keenyaaf gootan jabaadhaa itti fufan affeerraa kenna. Warri amma qabamtanii biyya galtan kun immootu hadaraa rabbii, hadaraa waaqaa gama Saudi Arabiyaa karaa Sumaaleetiin yookaan Jibuutiitiin hin deebi'ina. Dhiibbaa fi iyya akkamiin akka gara biyyaatti deebitan isinis dararaa akkamii manidhaa keessatti akka dandhamaa turtan isintu beeka. Kanaaf hundi keessanuu hadaraa waan haala rakkoo Itoophiyaa laaltanii Suudimatti achi hin deebi'ina. Amala nama kennaa ta'ee namni tokko yoo Suudii irraa galu taate nama ganda isaa nama lama sadi fudhateetiniin gaggara gala waan ta'eef kanaaf warri amma galtan kun hadaraa yaa firaa garas hin deebi'ina. Jiruun biyya ambaa ulfaattuudha. Keessaa uta Suudii tuni baay'ee garaa nama nyaatti. Haala ta'ee kana osoo agartan haala deemaa jiru kana osoo agartan gara Suudii achi gara galtanii hin fincaa'inaan gorsa koo ka obbolummaati. Egaa haganaa jennee booda mootu waan baay'ee nama rifachiisuun immootu lammii biyya Ispeen tokkoof dabalatee hojjettoonni dhaabbata MCF 3 Tigraayitti ajjeefaman. Edaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa dhaabbata gargaarsa ogeeyyota fayyaa daangaa maleeyyii Medicine Sans Furnitures MCF hojjettoonni isaa 3 Itoophiyaa naannoo Tigraayitti jalaa ajjeefamuu beeksise. Hojjettoota ajjeefaman kanneen keessaa tokko lammii Ispeen yoo ta'u lama lammiilee Itoophiyaati. MCF ibsa jimaata baaseen hojjettoota keenya 3 Tigraayitti ajjeefamuu isaanii erga mirkaneeffannee booda gadda guddaa irratti argamna jedheetii jira. Mootummaan Itoophiyaa qaama isaatiin ajjechaa hojjettoota dhaabbata MCF kanaan gadduu isaa ibsuun ajjechaa gaddisiisaa garee itti gaafatama hin qabneen raawwatamu akkasii kana hambisuuf ture. Mootummaan bakka akkasitti namoota gargaarsaaf deeman gaggeessaan loltoota akka taasifamuuf gaafachaa kan ture jedheetii jira. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ajjechicha kana ilaalchisuun ibsa baaseen hojjettoonni dhaabbatichaa lammii Ispeen tokkoo fi lammiileen Itoophiyaa 2 Tigraay keessaa bakka TPLF bal'inaan socho'u Abiyaadiitti ajjeefaman jedheetii jira. Dhaabbatichi hojjettoonni maqaan isaanii Maariyaa Hernaandez qindeessituu yeroo balaa tasaa Yohaannis Halafoom Raddaa gargaaraa qindeessituu Teediroos Gabra Maariyaam Gabra Mikaa'el konkolaachisaa yoo ta'an kamisaa waaree booda osoo imalarra jiranii qunnamtii isaanii adda cituu hima MCF. Haa ta'u malee jimaata ganama konkolaataa isaanii duwwaa ta'uu fi meetira muraasa fagaatee ammoo
reeffi hojjettoota kanneenii sadanuu argamuun beekame. Haleellaa hamaa kanaan gadda naasuu fi aarii guddaa nutti dhaga'amuu ibsuuf jecha hin qabnu. Osuma jecha ittiin ibsannu qabaannes gaddaa fi miidhaan maatiiwwan isaanii jajjabina hawwinuuf kan hir'isuu danda'u miti jedha ibsi dhaabbatichaan bahe kuni. Haleellaa waayiloota keenya irratti raawwatame kan cimsinee balaaleffanna kan jedhe MSF maal akka uumame dubbachuu immoo dubbatti akka hin jenne beeksiseetii jira. Maariyaa Yohaannisii fi Teediroos naannoo Tigraay keessatti uummataaf gargaarsa dhiyeessaa turan. Hojii kanaaf ammoo lubbuu isaanii wareeguun isaanii waan hin yaadamnedha. Egaan Maariyaa Haddeenaas shamarree ganna 35 Speen Maadriid irraa yoo taatu dhaabbata MSF waliin hojjechuu kan eegalte Riippaabilika Giddugaleessa Afrikaatti bara 2015 ta'uu hima. Erga sanaa boodas biyyoota akka Yemen, Meeksikoo fi Naayijeriyaa keessa hojjetteetti jedha ibsichi. Yohaannis Elefoom Raddaa kan umrii isaa ganna 31 fi lammii Itoophiyaa Gurraandhala keessa dhaabbatichaa kan makame lammii Itoophiyaa biroo Teediroos Gabra Maariyaam Gabra Mikaa'el kan umriin isaa ganna 31 ta'e ammoo caamsaa irraa eegalee konkolaachisaa dhaabbata MSF ta'e hojjechaa akka ture ibsi kuni. Duuti Maariyaa Yohaannis Teediroos hojjettoota MSF Itoophiyaa kanneen biyyoota addunyaa bakka MSF hojjetu jiran hundaaf gadda guddaadha. Hundi keenya miira gaddaa aariif naasuun guddaan nutti dhagameera. Maatiiwwan isaaniitiif jajjabina hawwina. Odeeffannoo kennaa itti aanuun Finfinneen hojjettoota biyya alaaf magaalaa jireenyaaf baay'ee rakkisaa keessaa tokko jedhamuun waamamte. Magaalaa Finfinnee hojjettoota biyya alaaf magaalota jireenyaaf rakkisaa ta'an keessaa tokko ta'uu qorannoon tokko ibse. Qorannoon gatii mana kiraa, geejjibaa fi nyaata magaalota 209 madaale kan magaalaa Finfinnee sadarkaa 194 irra kaa'etii jira. Qorannoo kana kan gaggeesse dhaabbata Maaster jedhamu yoo ta'u bara darbe qorannoo jireenya qaalii irratti taasiseen Finfinnee sadarkaa lammaffaa irra kaa'ee ture. Akka qorannoo kanaatti magaalaan addunyaa keessatti qaalii ta'uun tokkoffaa jedhamte magaala guddittii Turkmenistaan Ashgabaatidha. Magaalaan giddugaleessa Eeshiyaa keessatti argamtu kun hojjettoota biyya alaaf qaalii akka taate kaa'amteetti jirti. Bara darbe magaalaa qaalii ta'uun tokkoffaa irra kan turte Hong Kong barana sadarkaa lammaffaa irra kan jirtu yoo ta'u magaalaan guddittiin Libaanos Beerut, magaalaa guddittii Jaappaan Tookiyoo sadarkaa itti aanurra jiru. Dhaabbati Marsras gabaasa kana qindeessuuf gatii meeshaalee fi tajaajiltoota 200 ta'an qorachuu isaa ibsa. Qorannoon kunis dhaabbilee fi mootummoonni hojjettoota isaanii biyya biraaf jiraniif mindaa hangamii kaffaluu akka qaban beeksisuuf kan ta'udha jedha. Qorannoo Marsariin magaalota qaalii jedhamuun sadarkaa 1 hanga 10 magaalota kaa'aman wiirtuu daldalaa kan jedhaman yoo ta'u guddina dinagdee qaban waliin wal qabatee gatiin meeshaalee fi tajaajila isaanii guddaa kan dabaledha. Keessumaa gatiin guddinaan kan dabaleeru kiraa manaa fi wantoota bu'uuraa jedhaman irrattidha. Ta'us garuu Ashgaabaat keessatti jireenya qaalii kan ta'eeru guddina dinagdee waliin kan wal qabatee osoo hin taane gatiin dabaluu waliin kan wal qabatedha. Qabeenya boba'aa isheen kan beekamtuun Turkmenistaan rakkoo dinagdee guddaa keessa kan jirtu yoo ta'u hiyyummaaf saaxilamteetii jirti. Kanaan dura gamtaa Sooviyetii keessa kan turte biyyattiin qabeenyi ishee ijoon boba'aa gara Raashiyaatti erguun ijaarame gatiin boba'aa hedduu kufuun isaa dinagdee ishee irratti miidhaa uumeetii jira jedhameetii jira. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo addunyaa irraa magaalonni jireenyaaf lammiilee biyya biraatiif rakkasa taate Itoophiyaan magaalaa takkaadha. Magaalonni biraas jiran garuu Addis Ababaan kan magaala kana keessatti eeramtee akka magaalaa tokkootti malee isiin gadi aantuu irraa rakkasaa taateeti miti. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarruutti
turtii gaarii isiniif haa taatu. Irra deebiin warri YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin subscribe godhaan affeerraa kenna.